سيني دابو طاولة رسم في دمي أتنا لقيت فتن سكيمة سكرين كيسي دقامارو إلو سين دقار تامتي دبات سكرين هنكي دقاو بربادة وانت دبات سكرين كي دقاو بربادة وانت دبات نتا سيكي خواتا سيكي دبات أنت سينجتش بربادو بويني دبادو وانت كيوكا لما سيقافتشون بربادة قداد آمتي سكرين فان كان جيتي تلاقيت تاوان جدو هاي أنوان انت كوكا واني لما سينجتشو بربادو توقف غافيكي يكون جتشودا توقف يوم نفوتا لما فامو أنا دورا جارتي برا قبدا خانوما بخزدي جي هافتي sadaffaa ammoo jechuudha. Gaafiin kan koo inni sadaffaa jechuudha. Ani siif maalidha? Gaafii gabaabduu. Siif jinniidha moo nama moo haadha manaati moo obboleettiidha moo oromummaa intala akka oromummaati moo ani siif maalidha? Gaafiin kan koo sadiin kan. Harba raasikaa soomiti gaafii kan koo sadiin kana naa deebisi. Ani siif maalidha? Amma keessattuu kan gaafii natti ta'aa jiru ani siif maalidha? Sitti fehimma amman dura sitti hin jiru. Ankaati priveetiidha natti himte osoo hin taane jechuudha. Kan uummata kanarratti qajeela dubbattuun barbaada. Siif maalidha? Kan wasirraa barbaadan yookaan kuullee janaajjanta yookaan faaffii janaajjanta yookaan sumayyaa janaajjanta dirree nati hin janaajjanne hin jirtu. Anta Aishaa jaallanaa kennee kabajjaa naa godhee akka killeetti na qabu
maqaan keetiif dhabe osoo guyyaa takka nan aarsin osoo guyyaa takka waan takka nan godhin maqaan keetiif jecha mucaa san fakkaatu dhabe maqaan keetiif jecha jechuudha mucaa bishaan lagaa fakkaatu san dhabe gatii kana ta'ee fi aan amma walumaa galatti waan biraasiin jechuu osoo hin taane ani siif maali siif jinniidha siif namamu maali siif qurquraadha moo siif didhaan maali ani walumaa galatti anamma siif homata eeyyuu wallaalee an siif maali bakka kanuma qofa deebiin kan kun qixaatiin kiyya tokkoffaan kana jechuu dagalee jiru naa galatooma namoo yachiisa akkanatti illee onaa deebisuu dida qixaatii irratti giddii isaa naa deebisa waan ta'eef warri jirtan kun ammoo taaptaaf naa godha Oromooti annamicha kana biratti yoo laaltanii jettan lafa Finfinnee ta deebii dhabde san ta'ee jira takka ta Oromoon taane takka ta Habashaan taane argitanii isii san ta'ee jira namicha kana biratti taaptaaf godha yoo akkanatti simuuti qixaatii irratti giddii isaa naaf hima waan ta'eef dabiliidhaan dagalee jiru naaf galatoom dabiliidha galatooma dagalee jiru naaf jiraadha warri akkaan gubadhe keessi kan koo isiniif kiiwintiya warri akkaan gubadhe kanatti keessi kiyya gubaan keessa koo jiru keessa keessanitti akka waan jiruutitti isinin dhagayamaa jiru ulfaadha akkanatti illee deebisuu diddu qixaatii irratti ni deebista walumaa galatti an siif maal akka ta'e si obse yoo diqqaateetiin jedhe ji'a 4 hagam laakkayaa jira jechuu dadhabe amma haga obsanii fi haga dhiisan qabu wallahi silaasii mootisa ture namicha kanaaf jecha na dhiifte taashaa kiyya namoo yachiisnatti hin dhiisiniiti namoo yachiisi kiiwinti yanaaf jiraadhu qaalii namoo kabajjan na kabajjisiifte dhumarra nurraa eegaa dhumarra achii waan nu galaafatanii nurraa eegaa dhumarra nurraa eegaa dhumarra akka nu nyaanne nurraa eegaa kiiwinti yanaaf jiraadhu qaalii toonaa jiraadhu naaf kabajjami lubbuutu gaafii koo deebisi amma akkanatti illee gaafii koo deebisuun si dhibaashi akka si dhibe qixaatiidha tokkoffaa gaafii kiyya deebisi gaafii koo naa deebisi naa jiraadhu dagalee jiru qaalii koo naa jiraadha isin hundinuyyuu wanni amaan si qabachiisu wayitu hin jiru siif obboleettiidha ila dhageeffadhu an siif obboleettiidha obboleettii oromummaati haati faaxee anaaf obboleettii oromummaati jidduu kiyyaatiif jidduu isii wamni tokko hin jiru jette nama 1,100 nu ilaalaa jira
sibila illee nama haga ta'eeti jira hidhee yaada qajeelatti ummata kanaaf otti kakattee wallahi billahi haati faate anaaf obboleettiidha jettee ummata kan amansiiftu. Ansi haadha manaati haati faate anaafi haadha manaa kabajamtuu haadha ilmoo kan kootiiti. Inshallah akka yaada kiyyaatitti yoo rabbiin nafaana jedhe guyyaa akkanaa irratti baatii akkanaa irratti qubeetti kaayachuudha deema. Yoo kun hundi hin jiraatini ammoo bakka hin jiraamti ansiidhaaf walumaa galatti bakka waa'een kan koo qixaatiin kan koo inni addamu keezii kan koo qofa ilaallataa jechuudha. Namoota baay'eetu yeroo gastii seeneetiin jedhu Hamzaan keenyatti Hamzaa tagoote Hamzaa gatte viidiyoo wayii hojjedhu Hamzaa gattee moo mukayoon ka'ee dhaabatu Hamzaa gattee moo komentiin Hamzaa mataa kan koona zoorsise. Ofii ati kagaltu bakka biroo ka jiraattu bakka biroo jireenyi kan kee ka biroo kan irraa nyaattu ka biroo kan irraa dhuddu ka biroo ka ooltu bakka biroo ka bultu bakka biroo. Ana garuu bakka waa'een kan kee mataa na nyaatee jira komentiin kan koo every time halkama seene guyyaa seene waa'ee kan kee qofa. Ilaa yoomii kun ta'uu danda'a. Ilaa yoomii kun ta'uu danda'a. Inna geettabar dagalee jiru naaf jiraadha dhugaa rabbii mataa onna qabdani naaf jiraadha kiwinti dagalee jiru jecha isiniif hin qabu. Garuu warri nagara jirtan maa taartee hin goone yoo taartaa bu'atan gatii kan faltanii isaanuu giiftii baasanii naaf kennaa jiranii miti. Taartaaf godha hundi keessaniyyuu taartaaf godha. Siin dubbataa jira baran dhagatti haasaa moo namatti haasayaa jira. Kun amma tuffii kiyya bichaa osoo hin taane tuffii nama kuma tokkoof dhibba tokko qabdu kana jechuudha. Nama tuffii tokko bichaadha miti tuffii nama kuma tokkoo fi dhibba lama yara sidaalaa jiru kana qabdu jechuudha. Siyyarallee haa xiqqaatu haa guddattuu nama 600 taatu siyyaratu jedhu. Tuffii nama kuma lama kana qabdu jechuudha amma kun walumaa galatti. Mana tuffii kootee miti. Jara mashime mala godu sagale kan keetis na deebi'aadha sagale keetis sirrii kiyyuu koo dagalee jiru naaf jiraadha hundi keessaniyyuu jecha isiniif hin qabdu yaa rabbi. Ansi dubbachaa jira bar. Maalirra deebi'u? Maal Kiyyuu koonaa jiraadhu. Maanna jaalata eega cadhise si jaalata dhiisi dhaaraa. Inni si jedhi dara giddiidhaan. Anuma giddiidhaan hin kadhannee bari.
جديد أم كذا دابتي برا ما كون مال إني بيتني نموت هدوت مكان ساتي نركزوا تجراني inni ammoo jechuudhaan finni bakka kan jiraatu bakka biroo kan oolu bakka biroo kan bulu bakka biroo yoo guyyaa kamisaa wayii guyyaa takka takka darbee reeddii yookaan asii bira dhufe yookaan darbee reeddii fi asii bira dhufe jechuudha isaan hiriyyoo ta'an jechuudha yeroo dheeraati gatii ta'aniif jechuudha achinnaa kana dheessa jira eessa walaa isaa quban qabu garuu namoonni hedduun jechuudha asirra waa'ee isaa kana mataa na hiraarsaa jedhan. Koomenti viidiyoo jedhee akka poostii godhuun hin qabu akka fan ta'uun hin qabu akka bakka hin jiraa miti waa baay'eetu jira jechuudha. Gatii kana ta'eef walumaa galatti ani maala isaa bakka ta'e akkanatti hin barbaada. Dubbadhu namni si eegaa jira bar namni nuti uffatee siin jedhaa jiranii bar. Sibira habau wanta akka kudhan namni tokkichi naaf kennuu dandeettan wanta akka kudhan namni tokko jechuudha wanta akka kudhan namni tokko naaf kenna. Gubate bakka sila wanta akka kudhan osoo kennitanis bichaaleen jenni guutaa galatoo nasra bayyana kanaatillee michi asitti abaabota takka kana qoci akka waan haa asitti dubbataan jira bar si'aati osoo beekuma gaafa ani ni beeka bar ani ni beeku hin jenne bar ani ni beeka ummanni kiyya kun hordoftoonni kiyya dhagahuu qabanii bakka just ummanni kiyya kun hordoftoonni kiyya kun dhagahuu qabanii namarraa maal feeta namni maal sii godha namni hamaan leen an godhu beekta hamaan leen an godhu garuu respectii isaaniitii fi sammuu namoota na hordofanii dagalee jiru qaalii kun wallaahi jecha siif hin qabu qaalii ana naaf jiraadhu wallaahi bakka irraa baate bakka nuutetti rabbiisiif deemsiyaa kabajjamaa maali jetta taaptaap godhaa wanni hannisanillee haa taaptaadhaanaa qabu jira fitanumaan kannina taaptaap mu godhame Tuffin ati na tuffataa jirtu kun Oromoo sitti jabeessaa jira. Akkuma ati takkallee na himmoon si taasisaa jira. Tuffin ati na tuffataa jirtu kun tuffin nama as jiran tuffataa jirtu kun jechuudha. Jinni maal inni siif bakka naagaluu hin dandeenye jechuudha. Isa lammata yoo ka jaartii sii ta'u taate yoom guyyaan gaa'ela kennaa yookaan ammoo guyyaan qubeellaa ati natti godhattu yoom perfect nagar bakka yes or no my question why you no inna jala dubbachuu dhabu maal keessaan fixadha wanni keessaan fixadhu hin jiru keessaanis hamzaa jechuun kanuma bakka. Amma namoonni hedduun warra waa'ee isaa mataa maxxanfantu jira jechuudha.
Feetanumaan fi kanneen taaptaap qofaan falaanii taphaan godhaa. Eesaan nallee kabajaan jirtu uummata kanallee kabajaan jirtu eesaan namoo yatta garri namoo yattuun hin jiru. Inshallah soo aga fedha taaptaap siif godhani eesaan namoo yatta. Ababa Ugama jettee walla biiseen jari keessa sadisi mooyadha gita sadisi mooyadha odoo adda jechuudha kan jiraantu dhugaadhaan deebii kana deebistee hin jetteeti laaltu takka yookaan lama lama jechuun kan kee hin oolu. Saadi shagala toom dagalee jiru naaf jiru dhuleen cafoo. Akkasi isin beeka naaf jiraadha. Naaf galatooma wallaa hundi keessanayyuu. Naaf miira keessaa bahee jira an bakka oon bakka bichaa nutti haa dubbatuudhaaf malee miira keessaa bahee jira. Amma hoolaan takka takka gizee yeroo kana deemtanii baay'attan akka baay'attan sanitti jiru isin madhattan himata afaanii isin dhayaan. Udumati madhattu jechuudha hoolaan takka takka. Siin dubbachuu jira bargoota kun. والله يا دنو كو جاللتي فلا غواتي ركدني ولي ركد جاللتي فلا غواتي يا دنو يمي مال غدنا نجتا Hello. Hada atina qajeeltutti inshallah wanni siin qajeelu wanni maata akka siin qajeelu argitanii tokkin makan kellee siin qajeelu haga atina qajeeltutti kunoon jiraanti akka nama Itoophiyaa jiruuti si godha kun. Gaafii kiyyaaf gaafii sabaa deebiftamoo hin deebiftu yoo hin deebifne hin deebisu jedhi si bira ba'e bakka zaassay. Ati waan hawwatu fuudhamoo amma tokko si fuudha. Ibiifuu gaariidha. Ana gaafi waan an jibbu keessa waan an jibbu keessa. Jaalalle baafatanii fi akkasuma gaafii irraan gaafii gaafatan jibba. Tokkoffaa gaafii kan perfect godhi gaafii kan koo deebisi. Lammata ammoo gaafii kan keetti aansi gaafii keeta na gaafadhu. An confidence kiyyatti ofirra dhaabadhee jechuudha. Ilaa jiru sanitti gaafii feeta sii deebisu. Namni si eeggatee dadhabee namni bakka tuffii kenna qaba kan jiran ni yaa'ani kun amma nama 600 galan na bira.
ركب ولي يادنو ولي ركب سلا أجمع من كنا كبجة دبي كنا دبي jadi sila takkalle taatu namu yata garuu hin dandeenye kabaka ummanni nu kabajaan jiru jedhaniiti dallannu jira. Hundi keessaniyyuu taaptaap godhaa. Hundi keessaniyyuu. Abaaboo afurraa guutaa namni garagaraa. Abaaboo afur namni garagaraa. Oromoo miti kun namni. Speech challenge kanarratti hidhanirraa kutaa qurxummii live goal isan naa guutaati. Akka abdii kutatu bakka biraa bayaan indoo biraa balaayyuu bakka. Nama isiniifillee anaafillee kabajaan qabne an biran taa'u. Networking qabu ta'e maal akka ta'e maal isa beektu bakka. Earphone itti gootee jirta sagalee silkii kana keessi. La tinggal. Maal akkana ta'u. Tinggal ni koni. Bakka kana nama yachiisaa puush godhaati isa dhumaati biraa bayaa bakka. Nasraa bira deemee nasraa waliin iyyuu naa wayyaana. Biraa bayaa. Ofirraa dhiisi kun bultiidhaaf hin ta'u. Maa ka du'e bultiif naa ta'a yoo ka jiru bultiidhaaf naan taane. Asirratti nama yachiisa amma. Biraa bayata nama yadhee bakka biraa bayaa kalaas. Coba bakka nagaatti qixaatiin fudhattu hin dubbattu
akkanatti siidaa fakkaattee teettu seera tiktokii keessatti naqaxxaasisa waan ta'eef ciao bakka. Ani tiktokii gibira ji'aan itti gabbaru jira gibirri oovarii irratti deema gizee akkanatti. Akkanatti teettu kana jechuudha. Dhagayaarta dhagayaarta dhagaan jirtu. Kas baafadha. Nakal laanna qatta ama tiktokiin amma akkanatti ija kanaan tiktokiin na qatta. Anjiraan gibiratti gabbaru qaba tiktokitti jechuudha. Inni akka giddi nyaaraan jirre namni 700 kun deemaa viidiyoo dhafaa ta'e godhaa mina kiyya jala seena a'uuzu billaa mina sheexaana laji yaa rabbi kee namicha kana maal nabbootee atummaa deemaa viidiyoo dhafaa ta'e godhaa jedha barsanuu حسبنا الله ونعم الوكيل وان جبايو قد ديما فيديو على هذا لايك قد لا نمي بليسي ما جلد السنة لا لمن ورابير سادم كجلكم ما سادم كجلكم مالنا ورابير فيديو جلسين لا سادم كجلكم هاي نمي شكا نمي جنسي عرفت درونا وراب دي جرانا الركبو لا أنا جارسك يا كندا جرا يا ربي يكون جرانا الركب يتباخي يا تعالم أنا أما جرابر nama dhibba haganaa kana keessa nama laayif golii qurxummii tana naaguutu akkamit dhabaa jedhaabar. Maqama keessaniifuu gaarii dhufa. Qurxummii kaadhiyanoo sanuu 2,000 nama qurxummii tana naaguutu akkamit dhaba nama dhibba haganaa keessa. Moo Oromoon na jala hin jirtu ta'a afaanan dubbadhu kana dubbattu. Ay Muslim kajettu jechuudha. Kariimaa tajettu jechuudha. Namitti kariimaa jettu tanas namitti rabbiin si haa ajjeesu yookaan rabbi si haa kaasu jette. Amiin jedhi. Amiin jedhi rabbiin dhaltee tafatee hin jiisin. Nyaattee garaa kee hin guutin. Garaa hankee hin guutin. Dalagattee ganaa kee hin guutin. Amiin jedhi. Amiin jedhiin jiraa miti rabbiin si haa dabarsu dhabama si haa godhu. Amiin jedhi. Dhabama ta'e naan jette siyyuu rabbiin dhabama si haa godhu. Amiin jedhi. Abbaa manaa argadhu abbaa manaa kan keeyya rabbi si haa kaasu amiin jedhi amiin bali amiin bali ay muslimuuf hin jette namni intaloo kariimaa jettu san jechuudha amiin jedhi tana buute tantee si haa dhaban rabbi fiigicha sitti haa buusu dhuufuu sitti haa guddisu rabbi dhuufuu sitti haa guddisu fiigicha sitti haa buusu abbaan manaa keessi haa ajjeeffatu waan ati tartiib si haa wallaalan inuma fiidda waan fiidduuf si haa wallaalan rabbiin fiigicha hajaa sitti haa buusu rabbiin tama ala keessa lallabaa fiiddu rabbiin si haa godhu amiin jedhi abbaate amlaak ya innaate amlaak amiin jedhi rabbiin fiigicha sitti haa buusu hajaa sitti haa guddisu rabbiin hajaaf garaa sitti haa guddisu amiin jedhi ufiin nutti dhuftee na tuttutte rabbii yookaan si haa dhabamsiisu yookaan si haa kaasutti amiin jedhi rabbiin dhuufuu fi hajaa sitti haa guddisu amiin jedhi inuma fiigi dasee raradhuuti garuu waan fiidduuf si haa wallaalan gadi baatee tana buutee teessi haa dhaban bishaani baddee hin duutee hin galtee amiin jedhi lafan buutu du'aayin tun amiin jedhi abbaan manaa keessi haa wallaalu afaan si haa wallaalu jaartii biraas irratti haa fuudhu sitti haa ligidaawu abbaan kan keetti abbaan manaa kan keetti ligidaayi amiin jedhi amiin jedhi jaartii ligidooftu qabbanooftu amiin jedhi